ina tajirera maaliif ijaarame gareen sun maaliif maaltu si ga'e si booji nuti jiraatu nandeenu maaltu si ga'e mama nan galchine ma eesh dakala kaanta humaaraan ta'e eesh dakala kaanta maaltu si ga'e si la maaltu si ga'e si baruun qabu an garee ijaarame Leefiti maali min sila onkino ante maaltu ummata ijaarame ta'ee maal nama ummataati an nama ummata keessa maali namni eenyu si filate ummata na filate gareen ijaarame tokko yoo obboleessu gareen ijaarame ana itti gaafatamummaa fudhata la quraana yeroo tuulamni takka namatti qofaanii hin beekne takka nama kabajanu kunoo hadda nama wallagatti bu'an dhimmatti bu'an gargaarsatti wallaalan harargeetti bu'an wallootti bu'an jarri kamaan mubaarik dhiifamanuu godhoora moo warri deemaa jirti dhiifaman mubee soorii jedhanu fadeemiu garee ummanni keenya rakkate diigamuu qaba gareen Kamaal Abdallaatiin durfamu ustaadhaa dhiifama guddaa King Kamaal Abdallaatiin durfamu wallaahi garee keessan sayyoon facaasin an abbaan koo daldalchite King Kamaal abbaan koo garee sani ati garee san yoo garee sanas an abbaan koo ani lubbuun hin jiraan wallaahi anis garee sanas lubbuun hin jiraadhu garee jaara garee maaliiti ani garee san dura lubbuu kiyya haasabe yoo an abbaan koo daldalchite garee ati ijaartisan yoonan hin bittinneessin hafe anatu namaa miti yeroof nu bittanneessuu dandeetta nu gufachiisuu dandeetta itti milkooftu hedduu yaalee xiqqaa yaalee darasaa yaalee garee maaliitti garechi gareen anatu hundeessitti mubee gaabinee rakkootu dhiifamanuu gadi mubee sooriin jettu jarattiin koomenti garaa nyaatu maal kun hin jedhan gaabinee rabube yaa mubee gaabinee namni modeetaa dhiifamanuu godhee jedha dubbooti garee maaliitti jedha wallaahi garee maaliitti kana ijaarrattee deemtu King Kamaal Abdallaa amma naajjeesuun mubee soorii jedha gaabinee rakkoo waan teessee mubee soorii jedhe gaabinee rabube kottu gara tiiktookii kottu koonyaa adiin gaachana sii ta'a kottu beekaa gatte maammee maanu rabbaista sirna isaa jirra garee maaliitti jedha afaan oromoo mubee soorii mubee jedhaa jiranu garee maaliitti jedha garee maaliitti gareen kun jedha si namichi maanu jeeka sina nama deeggarchinaati galfatti garee maaliitti garee ati ijaartee ittiin deemtu hoggana taate sila obboleessu an mirgan qabu yaa saba koo mana kana garee godha nama shan isii kenna galchi la nama shan isii kenna galchi warra hamilee kiyya cabsuu fi garee maalii ijaaranii harka isaanii duuba nama jiruun beekan mubaarak ergamaan dhufe gareen kun isa ilaallatu waan isa ilaallate ergama fudhatee ergama diinota ijoollee garee kan maaliif jedhaan kun garee maaliif jedhaan ijoollee deebisii analiizii erga qaba ani garee lubbuu kiyya amarsooni garee maaliif jedhee ka'e obboleessoo ani mataan na dhukkuba hujii baay'een qaba amma garee kana diigi baran gareen kiyya garee hayyoota ijaaramee ummataaf dalagaa jiru laazima waan dalagaa fiduu jira ummataa maal dalage ilaa ummataa ibsi gala 2017 kaasee ijaaramee jettan waraabbadheera yeroo na barbaachisetti ibsa saba kootiif ummataaf gidee na barbaachisetti kenna gareen kan maaliif jiru moo kan ummata ati maaltu si dagalee jedhe maaluma si ga'e si maaluma si ga'e nama tokko man gareen ati bare namadii walaa kabajuu osbiyyee galchi bee ati dhuguma King Kamaal Abdallaatti galchi gaafadhu nama laa osbiyyee galchi keessa jiran see iyyuan usmiyee maal godh ijoolleen mataa firiijii maal gooti garee kana keessa osbiyyee galchi nama biraa dhiisi osbiyyee galchi Ay, mubaarak itu turbee tokko zimmi jette silaa kadhaadhaan jechuudhaan sangaaji bicha qalleessi minna. Agarratti horii si maammee maaltu galche maammee maaltu haadii gonan dhiiga gareen keenya
deeggartoonni keenya dinqisiifattoonni kana koppilinki godha akka mana kana narratti Gareen kan maali? kuni ergama diinati kooda yaa'andi qabate mubaarak illee lafaa ka'etti miti Kuno mubaarak eenyu akka inni erge Oi, eenyu akkasi erge ni beekaa eenyu akkasi erge eenyu akkasi erge beekaa eenyu akkasi erge yeroo leef dubbatuu baadhu nageenya kiyya leef dubbatuu baadhu dhiira akka ta'e ufin addaa dhugu maal godhaas ergan maali na hagaafatan jedhi sun warruma argaa kiyya jalqabee tokkokkii diddama narratti gubsiisetu garee kiyya kanallee sheexaanni see a'uudhu billaahi min sheexaani rajiim jiraatu akkamiin dadhabee deebaran akkuma itti jiraatu dadhabeetu na dhibe nama tokko galchina mubaarakii waliin dubbii qaba mubaarakii waliin dubbii qaba nama tokko natti hin galchina Tamsaako. mubaarak yeroo hedduu jira. Garee ijaarratee deema. Ayyee. Gareen kun garee maaliiti? Akka namaatti keessan dawwalee misi jiran wallaahi al'aazim kin kamal kaleessa kin kamal salaamu alaikum wa alaikum salaam. Gareen kun garee maaliiti? Obboleessa koo keessa jira illaan garee kamii jedhe milikitan itti Abbaa miskiinaa salaamu alaikum. Abbaa miskiinaa wa alaikum assalaam. lal wal farsi Dhaga'i. fi wal farsi Dhaga'i. ana balleessu Kingi Kamal Abdallah dhaga'i. Tokkoffaa ati nama waraana keenya waraana Dimzi Goorillaa jiisuuf hidhatee deemaa jiru kun dhibba beekamaadha. Siigalee lammaffaa irratti atirraa nama balleessatti hin badin biyya kana keessa. Dhugaan si jedhan waraana Dimzi Goorillaa afoo buutee nyaadhamin satti. Gaskii kana ni cuftamu koodaa indiitti jedhu. Deebii gabaabaa. Dhaga'i namicha jallis Sheekh Kamal koodaa indiitti jedhu moo deemee mubaarakii qabu. waraqaa gareen kooda hayaa waraanni ijaarate jiru Code high and wait. Please wait. Don't go. Don't let us tap godha manni kun akka nuyyaaf code and irban. hin cufan Kamal Abdallah kooda hayaa Waa'ee cufaa keessa jiru. Waa'ee cufaa keessa jiru. Abarsoon Goorillatti dhaga'i waraqaa hin barreessitamoo barreessitu garee akkanaa Amma ijaarate ergaa natti dhufeem karaan kaampaanii nutti dhufeem amma garee code and intini itti galmee jira kaampaaniitti. Hin beekamne no. Amma yeroo waan Kamal Abdallah na dhaga'i. Kamal Abdallah usii kenne usmee galchiisii Abartoo karsoo kana waliin jechuudha harka koo jalan qabadhu namicha buu jala jechuudha horii jala jiisee fincaan dhugu. Wallaahi Abartoo jechuun nama gaafa bishaan beekatu horii jala jiisee boolii Miira keessa yoo galte bakka biraatti tarta dhaga'i. Ati liidera ta'uu hin dandeettu tokkoffaa miira keessa yoo galte sirba gadhiisuuf kutta sirba barreessitee sirba isin kakaala ati miira keessa bahi Kamal Abdallah ati liidera ta'uu sirballee yoo gadi dhiise ati artistii faarfataa Oromootiif artistii Oromooti galee waa'ee kana keessa seeni. Bila dhaga'i walaa dhageeffani sirbillee isin kaasuuf kadammaqe kaasuuf onnee hidhachiisuuf sammuu hidhachiisuuf paaworii itti godhuuf bubuqqisi irra marsi beebii tee barrii roorroo uf qopheessi yaaqeeroo ka jedhu gadi lakkifna yeroo gabaabaa keessatti deebii tee barrii roorroo amma ka gizeen tokkummaan qeerroon na waliin dhaabbatu amma ka gizeen tokkummaan qeerroon bifa takkaan na waliin dhaabbatu waamichi qeerroo Dhaga'i miila takkaan dhaga'i ati karaa nama hin fullaasisu yoo barbaadde dhaga'i bolesso ati wajjin dhaabata tokkoffaa Kiingina dhaga'i kiingi haasaa ta'e qofa naasaa inni nu dhaga'i. Tokkoffaa si waliin dhaabatuu fi ati osoo deemtu achi garagaltee waa'ee amantaatiin nu dhufta takka lammaffaa irratti yeroo salaachisan koomentii dubbifta. Si galee rakkoodha amma si waliin dhaabbatuuf hin rakkan. Wallahi isu murgaatan. dhaabbadhu rakkatte taa'ii caqas nuti nama rakkoo himatu hin barbaadu ta'ee ufitti amanee maaf dhabuuf ta'an jedhee kana kana deebis. jirtu mana nugusaatii jedhe maaliif rabbaist ansin buufne modeen Luka sadii kabajasii kennee mana keenya jechuudha amsi teessisaa jechuudha.
Dhaga'i modeetarootatu si buuse. Yaa obboleessoo, wanta jedhaa sheekaati nama guddaa ustaaza mana keenya sin dhuftan galta booloosi caala qabna obboleessoo. Hawaasa sun baale, Musliimiin baale, Iluun baale, inni suura Abbaa Jifaar Jarmana irratti qube baale. Nuti jibbaa nurraa kan qabu ijoollee baaleeti. Moonaayit kan lacha kennitu baale. Iluun baale. Balaa fi bakakkaan sitti haa buutu. Wallahi sargumaan siin jedhaa jirama. Yaa sheekaman. Wallahi sargumaan sitti maa jira. Ankarugaa sitti himaa jira. Dhaga'i Gaafa arrabaa ilaali. Arraba gaafa hannaa gaafa dubartii irraa hatan. Gaafa dubartii salan. Gaafa jimma rabsanu. Gaafa goota rabsanu. Nuti arsi jedhu. Gaafa waan keeri immoo nu baale jedhu. Yaa obboleessoo ilaa. Kiyyaa sharbuuxaa kana buusi fakkataa bifa namaa harkeeti innaatiin libdaa warra baalee natu si salaa. Shintaamni sii keessa rokottanii dhuftanii mana fatiyaa, mana tajrii, mana shamarran keenyaa seentu qoshaashaa haala keessan. barbaadatti huccuu si saluu dandeenya bakka barbaadatti kana booda arsiin tuqulunu baale malee. jimaataami Maammee maaltu galti? Anka barbaadu Mubaaraki. Maammee fanaaf maammee nagaa walii qabna. Anaaf maammee iddoo rakkoon hin jiru. Anaaf namni rakkoo walii qabnu Mubaarak abbaa miskiinati. Abbaa miskiinati bara 2015 ijaarame dhufee seeni hattuu. Mubarak tasgabbaa jedha si wajjin haasa'uu hin danda'a. Mubarak tasgabbaa Ani Mubaaraki waliin haasa'uu barbaadaani. Ani ka gaafate Mubaaraki. Dhaga'i tokkoffaa irratti Kamaal Abdallaa dhaga'i Profeesar illee mana kanatti hin galchin hin baana. Maammee illee mana kanatti hin galchin. Sunniin ilmaan xiqqaalaatti tokkoffaa Profeesar ilma wannooti ilma gartee ilma giiftiiti siigalee Profeesar jechuu. Siigalee lammaffaa irratti maammees ol hin galchin. Sadaqaadha jarri ka barbaadan sadaqaadha. Nu baale taane baale ta'uu baanne sikkummaa hundummaa ittiin boonna siigalee jarri arsii ta'anii bar dhugaa yoo dubbanne achi deemee bar wanti yaatu dhiifama na si balleessi marqoos dhiifama na si balleessi odoo isin sappoorti na gootan oolaa akkana arbaa guugu dhaladhee arbaa guugu maqaa nyaata siigalee tokkoffaa irratti kaakkaraa kanniin wallahi sa'aatii diidamee nama hangalchaa jedhe malee. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Nama nama guddaadha namni guddaa nama arrabsu. Enje. Eenyutu fide gara laafoo nama hangalchaa jedhe malee galchina angara laafoo. waraqaa kan taa'e qaba garuu koodayaan kun yellom zero no. Kabaadala ta'uu qaba koodayaan. ከዚህ ላይ እናጠፋለን ኮዳ አንድ እኮ ከዚህ ላይ ማጠፋት አለበት ሲገለ ማሊፍ እናን Kamaal Abdallaa yoo guruppiin kee guyyaa lama tiktookii irra deemte abbaan kun hin dhalchine okay tokko an kabajaan hin dhufee si gaafadhe geesse kabajaan hin dhufee si gaafadhe guruppiin kee guruppii ustaazota irratti ijaaramedha ija keettan himaa jiraan malee geesse guruppii ustaazota irratti balleessuu irratti ijaaramtedha yoon gadi ba'ani isa si eegaan jira si keessan jira wallaahi si keessan akkaawuntii lamaan keessa jiraan geesse meetiin ilaalawaati mari'attu maa gaafa erga gaafa sagalee godha keessanii keessaa baaftanuti haga yoo namaan dubbatin ustaaza irratti jaartiyaati malee waa tokko wantati kan biraa wayii waa biraa irratti jaartin jiru maa inaasa'e maa calliftarre maa callifte bilikkita tokko tokko sitti hima assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu nahmaduhu wa nasta'iinu maali sheeku maalati qobaatti qabda jira meerre ustaazi kan biraa meerre ana kana karas Naafi keetiif. waan akka dubbachuu barbaada yoo dhugumaan akka abbaa miskiinaa jedhu kun gareen kee garee namarratti ijaarame nama balleessuudhaaf ustaaza balleessuudhaaf kan ijaaramu taate baddee jirta kana beeki nuti waraanni ijaaramu tokkoffaa irratti nama balleessu irratti waraanni ijaaramu tokko illee jiru addunyaa kana irratti waraanni biyya eeguu nagaa biyyattii tasgabbeessuu fi nama badaa sirreessuu seeratti dhiyeessu kana kan beeknu kan nama balleessa jedhee ijaaramu yoo ka jiraatu taate inni mataa isaatii bada diina guddaa jechuun nama balleessu deemu sanii jechuudha siigalee kanaafuyyuu waraana kana akka Mubaarak jedhu yoo ragaa qaburaan olin yaa nama galchina. Ifan godha waa'ee. yoo ata deeman goone nama kumaa wayii irratti lubbuun keenya fiidaa ustaazaati anatu fiidaa ta'a
Koi. Stop. Maaliif ijaarsa? Waggif. Stop. Jara keenya Wanti feeyaa guruppiin kun guruppii gadi fagoo gorsaa mataa isaa qaba. Awwalan an King Kamal Abdallah nama kamuu balleessutti naman. Tiimuu kamuu ka hoggasa kiyya na jala jirus ka ala jirus akka namaatitti namummaan kabajata. Ka amma ustaazota irratti sheekarra ijaarame kun jedhu erga Madiinati. Uf shakkan. Yeroo baay'ee ani namoota darasaa ga'umsa guddaa hin qabne waan argannu dubbattan kana dura waan dhaabbadhuuf gareen kun ustaazotaa fi sheekota asirraa lallabduuf ijaarame jedhanii farrajuu danda'an. Gareen akkas hin turre. Gareen bara dheeraa Skype irraa dhufe, Tango irraa dhufe, Imoon dhufe, Messengeratti dabala. Garee dheeraa, garee beekamtii guddaa qabu. Sinigalee jechi Mubaarakii kun gonkumaan gonkotti afarsollee usmiyyellee walumaa galatti miseensi dimsi goorillaa fi hooggantoonni illee kana wanni hubatuu qabdan garee tokkummaa Oromootitti amanu garee gandummaa balleessu ka gootan arrabsi Garee tokkummaa eenyu nama siif taamiti garee tokkummaa argatee maa callisee erga gaafa sagalee koo dhagahuuti. Amma maal ijoollee galchishi. Nama shangalchi alaalanu nama shangalchi. amma ani miseensa garee goorillaa keessaa nama gara kiyyatti fudhadha. Garee dhageettanii namoonni fedha qabdan garee kamuu ta'ii dhuftanii Ijoollee Oromoo kunoo nama kumatti jira. Ijoollee warri galuu barbaadan torba barreeffadha. gara garee kanaa dhufuu fi ulaagaa mataa isaa qaba. Miseensatti kaardii mataa kennaa qabna dhiiroo. Wallaahi fuudhee deema. Ilaalu tokko laasa'u jala. Nagaa jaran bar kuni dubbii liidaraati dubbii hayyuu haasaa jirra. Dubbii qabatama. carraan kenne kee inni carraan kenne ilaalaal tokko anama fakkeenya hoggana waliigala waraana dimsi goorillaati nabeetaa jechuu siigalemi garuu immoo wanni takka anamma kan dhibbaan dhibbatu nuti itti amannu nu nama balleessutti namannu nagaa biyyattii eeysisutti hawaasummaa nagaa hawaasummaa eeguutti tokkummaan jiraachuu keessatti amanna yeroo kamillee. Dabdanii okay. Eyyen wanni biraa. Naagaleera. Gaafa lamaati kaasee gaafa guyyaa lamaati dhagahi po. Soraachini gaafa lamaati kaasee ajandaan koo si'i. Fedhu suuraa kee gadi garagalchee sirra deema mee nama dhufee maaliif goote naa himi garacha waan ijaarteef nan beekaan waan ijaarteef naa himi uummata irratti. Inni tumi anaaf ijaarte namichi eenyu sodaa yeroo hedduu irra turre sodaachifamuu yeroo hedduu irra turre. Ayyee ijaarii deemi. Yaadan dubbatan irraa fuudhaa jedhana. Ijaarii deeman immoo ijaarsa malee hin deema. Mee waan ati fidduu arga barana. Ila usme na dhagaye usme sa'atii daayivii kanarraa bu'ametti guruppii keessaaf yookaan liinkii si ergee yookaan rikoordii achitti haasame hunda si ergee laaluu dandeetta. Okay, thank you. Kingi barbadu dhaggeeffadhu Kingi. Linkii isaa na agarsiisu. Dhagaye afarsollee kootu anu ijoollee dhagaa dimsi goorillaan isiniin ani ummata kanaan alan jiru ummataan socho'a. Wanni dalagullee waan ummataatti waan garee tokko xiyyeeffatu miti. Sigalee koottaa waadaa naagala. Ani gabaabinumatti Kingi gaafii takkaan sirraa qaba. Dhufuu rakkoon qabu Kingi laa gaafii takkaan sirraa qaba. Garee Mubaarakii natti keessa baafte kaatee ijaarte hin jira dhibbaan dhibbatti hin jirami. Waan fedhee fa'aa ijaaru. Kuma tokko. Okay, galatoom. Nafi gachiisi galatoom hin jira. Okay. Danda'e qaba. Gurbaan kuni nu saaxile jenne sodaannee ofirraa baafne. Wanni nu sodaanne suni dafne. Qabate uummatatti nutti gabbee uummata nurratti dulchisaa jira. Isin maatti fahamuudha fahamtanii isin. Kingi wiitii qabaduu sin jee. Kingi dhaggeeffatu. Irratti yaada garee kana wanti jiru maali si fakkaata beektaa? Turtii gaafa lolaa turi waa takka dubbachuu barbaada. Akka waraana dimsi goorillaayitti ajajni tokko kan suni dhaabnu tokkoffaa irratti gareen kun atantamaan erga shakkiin keessatti uumamu taate qoratamuudha qaba. Waraanni ati ijaarte kun sa'aatii 24 keessatti maal irratti akka hundaa'e eenyu irratti akka xiyyeeffatte misaa'illi kee biyya kam dha'uudhaaf akka biyya kamitti zooree jiru hunda isaa yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessinee hawaasa kanaaf ibsa goona waan ta'eef hawaasni illee hanga sanitti hin irraanfatina asirraa akka gabbu'een liinkii isaa sheernaa godhi garee kun hin seena hin qoratama
qoratamee waan achi keessa jiru immoo hawaasa keenyatti nama dabalata sii dabalata ka usme waliin deemu sii kennina qoratamee to'atamee gareen kee kuni garee haqaan hojjetu